Nagaaf jaalalli ardii jirtan maratti sinaa qaqqabu daawwattoota keenya odeessa wayitawaa yeroo kanaaf siniif qindeeffannee qabannee dhiyaanneerra hamma xumura qophii keenyaatti nu wajjin tura. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan subscribe gochuun mallattoo beelii sana fuulduratti sinii dhufu ala tokko gadi tuquun ol kan jetturraa kaadha like share commentis godha. Yeroo kana gootanii kaasee yeroo hundumaa oduuwwan haaraan wayita gadhiifaman dafanii isin qaqqabu. Kallattiin gara oduu keenyaatti wal wajjin dabarru. በወጣውበት ሰዓት ምናልባት ፎቶዬን ተመልክታችሁ ከነበር ቤተሰብ ሊነካኝ ሁላ ነው የፈራው። እኔ አልመስልም ነበር። በጣም ሰውነቴ ደክሞ ድምጼ ተዘክቶ ምንም ራሴን ኮንሺየስ ሆኜ እንኳን በማላቀበት ሁኔታ ነው የመጣው። nama keessa ta'een nama dhabe hunduu garaanatti jabaate akkamiin miliqxaa na salphisuu fi harka isaarraa dubartiin miliqxe naan jechisiisuu fi ana harkaa eenyuyyuu hin miliquu naan jedhaa ture. Yaaliin ani harkaa ba'uuf yaales hin milkoofne karaatti na qaqqabuun uummata dabarsinee sin kenninu jedhee na marsee turee fi ana oolchuuf jedhee ani itti amanee ture harkaas na deebise. Ergasii booda guyyoottan achi ture kanatti nyaata nyaattee yoo hagabuudhaallee jedhe utuu adda hin baafatiin guyyaatti irra deddeebiin xiiqiif jedhe humnaan na gudeeda haloosaas narratti baataa ture hamman of wallaalu. Kun jecha Tsaggaa Balaachoo shamarree bulchiinsa naannoo Sidaamaa magaalaa Hawaasaatti waggaadhaan dura gudeedamtee fi butamtee turteedha. Butii baay'ee jibbisiisaa aangaa'onni bulchiinsa naannoo Sidaamaa keessatti hirmaatan. Guyyoota dhiphinaa Tsaggaan nama keessa teessee nama ishee gargaaru dhabdee sagal. Tsaggaa Balaachoo erga eegduu duraanii kantiibaa magaalaa Hawaasaan butamtee guyyaa 9 booda bilisa baate. Ofii mana namichaa ishee butee habaatuyyuu malee irra deddeebiin ammoo poolisoonni akka yakkamtuutti utuu isheen mana yaalaa akkasumas maatii isheen waliin qunnamsiisin mana hidhaatti darbatan. Sababa maaliitiif maaltus mudate? Tsaggaan amma jireenya isheef yaadda'uurraa kan ka'e Itoophiyaa keessaa baatee jirti. Gara biyya ormaattis baqatteetti. Miidiyaan dubartii kaadhima maasheetti heerumuuf wajjin barumsa gaa'elaa barataa turtee garuu nama biraan butamte kanaaf sagalee hin taane waan jiru miti. Ofii dubartiin waan ulfaataa dabarsitee Tsaggaan eenyu? Amma maal irratti argamti? Eessa jirti? Hojjettuu baankii Daashin damee Hawaasaa kan taate kun icciitiiwwan amanuun namatti cimuu fi eenyu akka bilisa ishee baases dubbattee jirti. Bal'ina isaa qabanneerraa nu waliin tura. Video kana like gochuudhaan jalqabaa. Itoophiyaa keessatti darbee wanti dhaga'amu baay'ee gurra namaatti kan ulfaatudha. Yeroo mootummaan aadaawwan duubatti hafaa mormuu fi hawaasa dammaqsutti warruma mootummaa jala deemanii fi aangaa'ota ta'anii fi beekaniin ammoo butiin deebisee raawwatama. Kun gocha nama gaddisiisudha keessattuu bara qaroome kanatti. Barri 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaatti yeroo butamuun Tsaggaa Balaachoo nama baay'ee dheekkamsiisee turedha. Yakka ijoo dubbii ta'etu irratti raawwate. Waggaa tokkoof walakkaa dura butamtee waan keessa dabarsitee yeroo jalqabaaf BBC'tti himteetti. Guyyoota gidiraa keessa dabarsitee kaastee gaafa haasoftu fuula isheerraa kan mul'atu jabina isheeti. Turtii BBC waliin taasifteen haala itti butamtee fi guyyoota 9 dabarsitee ifattee dubbatteetti. Akkaataan itti gadhiifamtes haala mootummaan naannichaa ibserraa akka adda ta'e yeroo jalqabaaf ibsiteetti. Maaliif akka Itoophiyaarraa baqattee fi waa'ee karoora isheetti aanus ifa gooteetti. Of bilisoomsuuf jecha karaa foddaa nan hulluuqa jedhee takkaa yaadee hin beeku. Kutaan butamee keessa taa'e keessaa anaa fi bilisummaa koo gidduu qaawwee baqannaa foddaa xiqqoo tokko qofaadha. Akka na gadhiisaniif jedhee kadhaa fi boo'icha ani dhageessaa ture gurra hin arganne ture. Dubartoonni nyaata naa dhiyeessuuf gara kutichaa dhufanillee na hinnaane ture. Halkan namni na butee fi hiriyoonni isaa yeroo kutaa sanaa bahan karaa foddaa waan jiru millachuun yaale. Dubartiin tokko alarra taa'u sodaa fi of bilisa baasuun otoo qaamni korommuun hamma dubartiin kun natti garagalanitti isaan eege. Dubartiin kun gara godoo isaanii gaafa galan akkuma ta'etti ta'een karaa foddaa miliqee ba'e. Duraan kotteen koo akka hin dhaga'amneef suuta jedheen tarkaanfachaa ture. Achi garuu sodaan keessa koo waan guutee tureef lubbuu koo baasuuf fiigichan jalqabe. Dubartiin godoo keessa turan sagalee koo dhaga'anii iyya kutan.
Saffisa dabaleen fiiguu koo itti fufe. Achii dhiironni manichaa baanii na hordofuu jalqaban. Namni duraan na butee keessa hin jiru ture. Dallaa sana keessaa baheen daandii gubbaa ga'e. Namoonni iyya birmannaa koo dhagaan walitti qabaman. Ofirraa yeroon garagalu dogdoqqee darbuun arge. Iyyaa yaabbadhee yeroon deemuuf jedhu dhiirota na hordofaa turan keessaa tokko na qaqqabe dogdoqqee dhaabsise. Achii ani nan kufe. Abdii sotoon hin kutinan namoota iyya koo dhagaanii walitti qabaman miilla isaanii qabadhee kadhachuutti hin fufe. Waraqaa eenyummaa koo baasee itti agarsiisaan namoota ani hin beeknetu na buteera maaloo na gargaara jechaan kadhadhe. Eenyuyyuu sin tuquu nu isii qaqqabneerra jechuudhaan waadaa naa seenan. Nama gidduudhaa baasanii na deebisan jedhee tasumaa yaadeen beeku. Achii boodas namni na bute sun dhufee namoota na gargaaruuf achi dhaabbatan hundaa adda fuudhee waraqaa poolisii itti agarsiisaa dubbisuu jalqabe. Kanaan booda namoonni na gargaaruuf waadaa seenan hundi yaada geeddaratan. Hiriyaasaa miti ati maaliif isa rakkistaan haan jedhan. Namoonni kunneen isa gargaaranii na baatanii mana irraa miliqeetti na deebisan. Namni baay'een jira ture jechuudhaan yaada ishee ibsiti. Haalan keessa turee fi kadhaan na baraaraa ani dhageessaa ture namni dhagee tokkoyyuu hin turre. Yeroo butanii na fudhatanii deemanis waan ta'e waanuma akkasiiti. Butanii kan na fudhatan gara galgalaa ture. Gaafa caamsaa 15 bara 2015 magaalaa Hawaasaa lafan hojjedhurraa aduu dhiisifadheen ture kan hin ba'e. Manan kireeffadhee keessa jiraadhu deemuuf gara dhaaba taaksii deemeen konkolaataa tokko keessan seene. Taaksiin ani yaabbadhee namoota gidiraa naa qopheessaniin akka guutame hin barreen ture. Keessa galee akkuman taa'een namni tokko fiigaa galee hiixateetuma na bira taa'e. Taaksicha keessaa dhiirota qaama gurguddaa qabaniin akka guutame kan hin bare nama natti hiixatee taa'eef iddoo duubaa akka jiru agarsiisuuf yeroon ilaaludha. Waraa jaallee jedhee yeroon dubbadhu namoonni bitaa fi mirgaan jiran harkaa fi morma koo qabanii akka hin sochoone natti himan. Saatii sanatti kanan yaadaa ture saamicha akka ta'e boorsaa koos fudhatanii akka ganna dhiisan gaafadheeni. Konkolaataan xiqqoo akkuma deemeen isaan keessaa tokko hiriyaa keenya maaliif hin dubbisu jettee naan jedhe. Hiriyaan keessan eenyu jedheen gaafadhe. Yohaala Maabiraatiin sin dubbisu jettee taanii naan jedhe. Yohaala Maabiraat Walda Maariyaam poolisii saajina olaanaa kan ture yoo ta'u eegduu kantiibaa magaalaa Hawaasaas ture. Baankii Daashin damee ani hojjedhu keessaa maamila waan ta'eef ni deddeebi'as ture. Sin dubbisaa wal haa arginu jechuun na rakkisaa ture. Yeroon ba'uu fi galuu na eegaa ture. Bilbilas geeddaraa irra deddeebiidhaan natti bilbilaa ture. Waa'ila koo irraa ergaan doorsisaa na qaqqabaa ture. Garuu akkanatti ukkaamsee na fudhata jedhee yaadee hin beeku. Konkolaataan yaabbadhee magaalaa Hawaasaa dhiisee gara baadiyyaa yeroo deemuu jalqabu sodaan koo dabalaa dhufe. Eessa akkan deemuu maal na gochuuf akka jedhan homaa waanan beekuu hin qabun ture. Harka namoota hin beekne keessa ta'ee wanti hundi natti dukkanaa'e. Konkolaataan yeroo bosona keessa ga'u duuba dhokatee kan ture Yohaala Maabiraat dhufee na bira taa'e. Duraan sagalee kadhannaa koo qofaatu dhaga'ama ture. Amma sirba cidhaa bananii sirbuu jalqaban. Butii dhaalaataa jedheen yaade. Booda akka hubadhetti dhimmichi butii ture. Karaa dheeraa ergan imalee booda mana baadiyyaa tokko biraa yeroo geenyu isaaf gaabii kennanii ana immoo fuula koo naxalaan naa guugan. Konkolaataa irraa buunee yeroo mana gallu namoonni balbala irra dhaabbatan ililleedhaan nu simatan. Yohaala Maabiraat shugguxii baasee gara samiitti dhukaasuu jalqabe. Cidhumaa fakkaata ture. Namni hundi ni nyaataa ni dhugaa ni sirba ture. Miira injifannoo irra turan. Ani nan boo'aa nan kadhadha. Haalli ture akka goota boojuu sassaabee deebi'eeti. Kutaa dukkanaa kurraaziin qofti keessatti ifu keessaa na galchan. Siree cabuu ga'etu keessa jira. Amma gaafan yaadu kutaan sun kutaa awwaalchaa natti fakkaata. Otoon boo'uu otoon waaqa kadhadhuu halkan sun bari'e. Ganama Yohaala Maabiraatii fi hiriyoonni isaa waan akka walga'ii wayii erga godhaniin booda na waamsisan. Kanaa booda haadha warraa Yohaala Maabiraatiidhaatii naan jedhan. Jaarsa qopheessineerraa maatii keetti bilbiltaa jaarsolii ni fudhattu jechuudhaan waan anarratti murteessan natti himan. Waan naan jedhan raawwachuuf gara maatii koottan bilbile. Maatiin koo baduu koo waan baraniif kan natti haasa'aa turan naasuudhaan ture. Eessa akkan jiru baruuf otoo gaaffii na muddanii bilbili cufame. Naanis deebisanii gara kutaa sanaatti na galchan. Halkan sana ture foddaa ishee xiqqoorraan ba'ee miliquu kanan yaale. Murtoo kana kan hin murteesse filannoo biraa akkan hin qabne yeroon baruudha.
Namni na butee murtoo mataa isaatiin haadha warraa kooti jedheef garuu yaaliin ani of miliqsuuf taasisee waan kabaja isaa tuqu ture. Yaaliin miliquu ani taasisees fashalaa'ee yeroon manatti deebi'u ija diimeffatee na eegaa ture. Akkamiin miliqxaa na salphisuu fi harka isaarraa dubartiin miliqxee naan jechisiisuu fi ana harkaa eenyuyyuu hin miliquu jecha jedhutu irra deddeebiin afaansaa keessaa baa ture. Deebisanii mana dukkanaa sana keessa na galchan. Waan tokko akka narratti hin raawwannees sodaadheen ture. Akkuman sodaadhee kutaa sana keessatti nan gudeedame. Baay'ee cima ture, xiiqiidhaan ture. Irree isaanatti agarsiisuuf naan falmaa ture, nan qorame. Kana duraa dhiira hin beekun ture. Sirna bataskaanaan heerumuufan qophii irra ture. Ergasii gaafa galgalaa'e yaada guyyaa guutuu bo'aan oola. Midhaan nyaatteetti yoo dhiphatteetti yoo bo'aa jirti yoo jedhee naaf hin yaadu. Irra deddeebiin na gudeedaa ture. Hangan of wallaalutti gara jabinaan na gudeedaa ture. Guyyootaaf haala kana keessattan dabarse. Homaa gochuu hin dandeenye. Namni mana keessa jiru hundi garaanatti jabaateera. Nan iyyaa gargaarsa nan gaafadhaa namni miidhama koo hubatu hin jiru. Nama gidduu ta'een namni hunduu garaanatti jabaatee ture. Namni dhiisi jedhuun tokkollee hin turre. Guyyaa guyyaan namoonni hedduun gara manaa dhufaniis waa'ee kiyya hin dhiphatan. Yooman ba'a jedheen yaada. Gaaf tokko intala nyaata ana nyaachistuuf ergamte tokko sossobeen bakki nama jiru eessaa jedhee gaafadhe. Buursaa naan jette. Akka tasaa akkamiin akka ta'een barre ana bira bilbila dagatami tokko argadhe dafee buursaa jedhee maatii kiyyatti ergaa ergeeni yeroo sumaa ergaa sanas balleesse. Erganani ergee maatii kiyya biraa kan ga'e yeroo namni dhimmichaaf gurra kennu dhibee ofii isaanii carraaqaa turanittidha. Dubartiin ana waliin hojjettu waa'ee koo yeroo gaaftamtu yoo alamaa biraat akkana fudhatee waan dubbatteef namni na butee miseensa poolisii ta'uusaa baraniiru. Biirooleen dhimmichi isaan ilaallata jedhamanis barbaadaa turan. Tumsaa Itiyoo Telekoomiin teessoon bilbilli itti ergame buursaa akka ta'e baran. Odeeffannoo kana poolisiis gurra buusan. Guyyaa itti aanu galgala sa'aatii lamatti poolisoonni fi obboleessi kiyya buufata poolisii buursaa ga'an. Hanga sa'aatii afuriitti nama na ugguree akkamiin qabanii akka bilisa na baasan karoorsaas turan. Namoota naannichaa gaggaafatanii mana ani keessa jiru yoo ga'an anis ta'ee namni na bute sun hin turre. Yoo alamaa biraat odeeffannoon dursee waan qaqqabeef na fudhatee baqateera. Qaamni kiyyaa mammadaa'ee dadhabus lafa dheeraa miillaa fi dogdoqqeeraan adeemaa turre. Daandii sodaachisaa halkan hurrii keessa imaluuf dirqameen ture. Beela'uu baaddus waa nyaataa ijaan hin turreef qaamni koo laafeera. Kanuma keessa ammoo dhiirummaa isaa natti agarsiisuuf na gudeedaa ture. Maatii kiyya bira bilbilee jaarsa simadhaa waan isin hin jennu godhaa jedhee akkan dubbadhu na dirqisiisaa ture. Boodarra sagalee kiyyas dhabanii jennaan butamee guyyaa torbaffaatti dhimmicha miidiyaa hawaasummaa gubbaa baasan. Dhimmichi miidiyaa hawaasummaa gubbaatti ijoo dubbii ta'uun isaa poolisoonni namicha bute irratti dhiibbaa akka uuman taasise. Jarris maatii alamaa biraatti to'annoo jala oolchuu eegalan. Tarkaanfiin poolisiin isarratti dhiibbaa waan uumeef jaarsoliin walitti dhufanii butamuu kiyya akkan tole jedhu na amansiisuu yaalan. Gaafa na amansiisuu dadhaban si gadhiisnaa gara maatii kee deemtaa eegasii garuu araaraan xumuramaa naan jedhan. Dhimmichi araaraan akka xumuramu mirkaneessuuf akkan kakuu raawwadhu natti himan. Sirni kakuu ganama akka raawwatamu erga beellamamee booda poolisoonni magaalaa an keessa ture akka ga'an yoo alamaa biraatiif odeeffannoon qaqqabe. Ana mana keessatti dhiisees baqate. Guyyaa itti aanu namoonni biroo maallaqa geejjibaaf na gargaaru naaf kennanii gara buufata konkolaataatti na geessan. Akkamiin konkolaataa garaa yaabbadhee hawaasaa akkan ga'us natti himan. Magaalaa hawaasaa yeroon ga'uuf jedhu maatii kiyyaaf akkan bilbilu siim kaardii kennanii na gadhiisan. Humnas waanan dhabeef sammuun kiyyas waan dadhabeef waan godhinaan jedhan nan godhan ture. Buufata konkolaataa 3 keessa darbee hawaasaa qaqqabe. Maatii kiyyatti bilbilee gadhiifameera dhufaan jira. Seensa hawaasaa irratti na eegaa jedheeni ture. Seensa hawaasaa yeroon ga'u sakatta'insa cimaatu ture. Konkolaataa poolisii hedduu dhaabbatee namni dhufu hundi sakatta'ama. Konkolaataa keessaa yeroon bu'u poolisoonni si barbaanna miti jedhanii bitaa mirgaan akka yakkamaatti na qabanii na galchuuf yoo jedhan maatiin kiyya osoo hin argin hin seenu jechaaniin ture. Bilbilaan na qunnamsiisanii achi gara buufata poolisiis na geessan.
Buufata poolisichaa keessa aangaa'onnii fi hooggantoonni poolisii walitti qabamanii akkamiin akka dhufe akkamiin akka gadhiifames na gaafatan. Bakka irraa ka'ee dhufe akkan hin beekne itti himeen bakkeewwan kukkutee dhufe itti hime. Ergasii booda bakka boqodduutti na ergan deebisanii immoo na waaman. Nutu si argatee bakka gadhiifamteetii kaasee si hordofaa turre hanga hawaasaa seentutti kan eegne hokkorri biraa akka hin uumamneefis naan jedhan. Ani gara hawaasaa yeroon dhufu isaan na yaabbachiisaniin ala buufata konkolaataa lama qaxxaamureera. Konkolaataan hanga guutuutti eegaanis ture. Buufata konkolaataa jalqabaa irratti hokkorri akka hin uumamneef jedhamee yoo yaadame buufatawwan lamaan hafan irratti poolisoonni na qabanii fidanii dhufuu danda'u jedheen ture. Xiqqoo ture obboleessi koo oduu yeroo dhaga'u opereeshinii qindaa'aa ishee qabanne inni bosona seenee jedha. Ani garuu kaniin bahee gaggeeffameeni. Takka ture hospitaala geeffamee qorannoonis naaf taasifame. Qorannoodhaan booda manatti akkan galu akka na gadhiisan poolisoota gaafadhus na didan. Jecha ragaa kennuu akkan qabu natti himan. Gara buufataattis na deebisan. Kutaa tokko biiroo fakkaatuu fi firaashiin keessatti afame keessa na galchan. Kutaadhaan ala ammoo eegdonni dhiiraa fi dubartootaa jiru. Kutaa sana keessaa guyyoota afuriifan ture. Kutaa keessaa ba'uu hin danda'un ture. Mana fincaanii kanan deemuu poolisootaan ajjabameen ture. Nama kutaa keessa seenuu kan eeyyamuu fi dhorkuu poolisoota. Eeyyama kootiin kutaa sana keessa kanan bulee gaafa arfaffaa sana qofaadha. Kunis kan ta'e guyyaa sa'aatii 10tti akkan ba'u yeroo natti himamu geejjiba manatti deebi'uu dhabeen achi bule. Butii fi dirqiin gudeedduun kanan irratti raawwate saajiin olaanaa Yewaalaa Maabiraat Waldamaariyaam kan inni to'annoo jala oole ani gadhiifamee guyyoota 5 booddeedha. Baatiiwwan torbaa booda immoo dhaddachi dubartootaaf daa'immanii mana murtii sadarkaa jalqabaa hawaasaa hidhaa cimaa waggaa 16 akka adabamutti mure. Erga murtiin darbee baatii 3 booda sanada mana murtii osoon gaggaafadhuun murtiin kun fooyya'uu dhaga'e. Adabbiin waggaa 16 ol iyyannoodhaan gara waggaa 10tti gadi siqeera. Murteen kun yoom akka murtaa'e hin barre. Murteen kun yeroo murtaa'e abbaan alangee na beeksises hin turre. Murtee jalqabaa kanan fudhe ogeeyyiin seeraa hamma danda'an yaalaniiru jedheeni. Ija seeraan adabbii madaalawaa wanti jedhu jiraatus gama kamiinuu adabbiin miidhamtuuf madaalawaa jedhamu jira jedheen yaadu. Namni baay'een kan yaadatu siqiqii yeroo gudeedaman jiru qofaadha. Ergasii miidhaa xiinsammuu hordofsiisu namoonni baay'een hin hubatani. Gudeeddiin dhimma daqiiqaan raawwatamu qofaan kan itti fakkaatu tarii isa raawwatuuf qofaa ta'a. Ishee miidhamtuuf garuu dirmammuu umurii guutuu biraa hin hafnedha. Miidhaa xiinsammuun baay'ee dararameera. Hanga yoonaa yaalan hordofaa jira. Kan narra ga'e dararaa guyyoota 9 sana qofaa miti. Aleellaan saalaa narra ga'eera. Hariiroo hawaasummaa jireenya hafuuraa akkasuma ilaalcha nan ofiif qabus miidhameera. Akkuman bilisa ba'een wallaansa xiinsammuun hordofuu jalqabe. Saffisa sanaan wallaansa argadhe illee hanga yoonaa na jeeqa. Dhukkuboonni guyyaa baay'ee boo'ichaan akkan dabarsuu na dirqan jiru. Maatiin kiyyaa dhimma kiyyaan baay'ee dhiphatanii waan turaniif isaan irratti bahaa akkan hin taane dhokadhee guyyoota nama qoran baay'ee dabarseera. Kana hundaa osoon dabarsaa jiru osoo homaa natti hin himamin murteen duraa jijjiiramuu isaatti gargaarsa barbaacha gara miidiyaa hawaasummaas dhufe. Haqni dhibuu fi isa duraas akkan hidhamee ture eeree tiiktookii irratti viidiyoon gadhiise. Dhimmi kiyyaa irra deebiidhaan ijoo dubbii ta'e. Viidiyoon gadhiise garuu poolisii magaalaa Hawaasaa hin gammachiifne. Poolisiin magaalaa Hawaasaa maqaa magaalichaa balleessaa jirta. Dalagaa akkanarraa of qabuu qabdaa ibsa jedhu baase. Kan hin dubbadhee waan narra ga'edha. Haqan dhabeedha. Osoon dubbii biraa dubbadhee waan na akeekkachiisaniif jecha si harkaa fuuna jedhanii mana hidhaa na galchuu danda'u jedheen sodaadhe. Wallaansa naaf taasifameen Waaqayyo na gargaaree hamma tokko fooyyeen qaba. Kanaan booda dubartoota akka koo miidhaan irra ga'eef sagalee ta'uun qaba. Kanaan ala biyya turuu hin danda'u. Carraan argadhetti fayyadamee biyyaa ba'uufan dirqame. Ergan biyyaa ba'ee dhaabbata mirga namoomaa idil addunyaa Amnesty International waliin hariiroo uumeen jira. Sababa isaaniin sagantaa gaaddisa rogeeyyii mirga namoomaa keessa seenee leenjii fudhachaa jira. Deeggarsas argachaa jira. Leenjiin kun falmaa mirgaa ta'uu na dandeessisa. Yeroo isa cimaa dabarseera. Si'achi namoota kuma hedduuf sagalee nan ta'a. Mallattoo cabanii hafuu ta'uus hin fedhu.
ceena mul'isaa nan cima dubartoota haleellaa keessa jiranii fi warra keessa darbaniifis mallattoo jabinaa nan ta'a. Dubartiin erga gudeedamtee booda gatiin ishee akka durii miti jedhamee yaadama. Warqeen ibidda seenee ba'u hangam akka qaalii ta'ee agarsiisuu qabna. Anaan kan na cabsee gudeeddiidha. Haleellaa saalaati. Asuma irratti cimee namoota hedduuf furmaata nan ta'a. Kitaaba waan irratti raawwate ibsuu qopheessaan jira. Butii fi haleellaa saalaa kanaan duraa irratti adabbiin sirriin osoo fudhatamee jiraate anarratti hin raawwatamu ture. Hanqinni seeraa kun haleellaan saalaa anarratti akka raawwatamu qaawwaa baneera. Falmaa mirgaa ta'uu ofiif dhaabbachuus eegaleera. Si'achi wanti anarra ga'e dubartoota Itoophiyaa kaan irratti akka hin raawwatamne falmuudha. Kun jecha shamarree Tsaggaa Balaachoo magaalaa Hawaasaatti miseensa poolisiitiin waggaa tokkoof walakkaan dura gudeedamtee fi butamte ergasii irkaa baatee darara hedduu argaa turtedha. Waan daawwattaniif ulfaadha. Egaan daawwattoota keenya qophiin yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne kanneen hanga ammaatti daawwattanidha. Qophii keenya walakkaatti kan nutti dabalamtan chaanaalii keenya subscribe, like gochuu hin dagatina. Sa'aatotaan booda hanga walitti deebinutti nagaan tura.